caaltu dura dubartii meeqa waliin jiraattee jirta? Wanta addunyaa kanarraa naarsu hiyyummaa baay'ee jibba. Okay. Yeroo baay'ee rabbiin maal kadhatame? Jaalalli siif maal? Jaalalli naafu. Jaalalli siif maal yaa? Jaalalli. Jaalalli isiidhaa qabdu biyya takka ofiisiillee haa argitu bakka tana. Jaalalli caaltuudhaa qabdu bakka tana nu ibsime. Garuu waan fuutti fakkaataa fuulduratti jaartii tabra lammaffaa sadaffaa. Yoo jaartiin tana yaabdisi jedheera bara. Caaltu wanti lochisiin gaa. Eeyyama isiiti yoo. Haati manaa hanqii caaltuun amantii biraa irraa karaa amantii musliimaa dhufte. Roozaa fi kulanii keessaa tokko dirqama fuudhee osoo hin jiran eenyuun fuuta. Jaartii lammaffaa fuudhuu barbaadda osoo hin sobin. Ummu kaanasuu fi ummu afraan keessaa tokko eenyu hunne. Allah. Aboo gaafii akkaan gaafii gaafii. Nama sadii karaa deemaa artan. Ayee. Leenci tokko na kan isin jedha Sa'iidii Abdii keessaa eenyu kan ta'a. Hojii humnaa hin dalagu maa jettaa. Ati hojii natti barbaadde hojii humnaa yoo hin taane hojii akkamiiti mee? Bannee jechuudha namni akka yaa addunyaa kana irra hin jira jedhee yaadu. Yo, hashama rakfuuni akkan qodee jirtanii jaalattoota fi kabajamtoota ilmaan Oromoo kan YouTube riidii maan kushoo dhuftanii. Nageenya kee qilleensa barree bakkuma isin jirtanitti isin bira haagoo jechaa Awurooppaa, Afrikaa, Eeshiyaa, Maalii kaza bazzaa ilaa jirii dhufee assalaamu alaikum isin haa jedhu jechaa jireenya jechaadha. So akka bira Ramadaanni fin'eetni jira wanti dhiirri qabdee fin'eetni jira akka isin jenne wanta dhiiraa fi dubartiin qabdeedha bakka kanatti sirreeffadha. Sini garamti sirreeffadha warri dhiirri qabdee dubartiin illee waliin qabne waan ta'eef jira. So akkuma beekamu oduu isin timbaasee amma kara gaafii waan dhufeetti isinitti hima. Acha ishee gaafii gaafa dhaadhee footoo isaa maxxanseetti hin ture yaarra gaafii isa wajjin goona akkasumatti immoo abdii guddaa qaba. Haan kan beetanii beeru gaafii hiyyeessan jechaadha. Har'a immoo acha ishee kana bakka hin jiraami baalaa'oo. Haa gadoo maatii bichaan afaana tura isin jedha. Katidha waaqa dubbiin. Sani fochaadha ishee rabbiin sitti halaafis jechaa isinillee jechaadha. Yaa warroonni yeroo awwaalaatiif haaraa karaa chaanal keessaan dhufaa artan subscribe gochuudhaan faamilii kana ta'uu hin dandeenye. Warroonni laayikii nu godhaa artan jijjiibessaa ta'in jirtan baay'ee tokkollatooma akka namaan isoo isin dhiqqifatiin kan ta'e jechaadha. Baay'ee tokkollatooma hordoftoonni tiina wallaahi laziin koomidii gaas jedha baay'ee tokkollatooma koomentiin isin nuufan tan negatiivii hin jiru poozitiivii malee waa arrabni takka keessa hin jirre koomentii kee waaw baay'ee tokkotti gammadu yeroo mariyyuutti gammadu waan kanatti jechaadha. Kanaan galatooma isin jecha barbaada. Ammaaf oduu isinitti baasin karaa isin deema isin beekanii. Karaa Haji Shaashee isin jedha. Let's go! Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Haji Shaashee. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Baga rabbiin nagahan karaa chaanal keenyaa isin isin jedha. Isinillee baga nagaa nu hiitanii. Okay, Shaashee mee akka waan irratti gaaf deebii soo itti dhiyaatin ture jechaadha. Akkamii mee riimaan kun maal na gaafataadha. Mee maaluma naaf ideetti ni jira. Mee maal waan si gaafatu si fakkaata makkaan na laabu kana. Wallahi akkuma jettu kanan beeyne ka haga gaafii naan ibsite guyyaa sadii akkas geennee jirra. Si gaafadha jettee akka si gaafadha naan jettee guyyaa sadii geennee jirra. Anillee egaa ani akka yaaditti waan uummanni achi jala koomentii naa barreessa waan nagaatu na fakkaate. Sirrii maa sirrii ani ofirraallee kaasee waan gaggaafadhutti jira. Yaa ta'u uummanni achirratti gaafsan bichaa miti beektaa rakkoon ta'a jiru. Wanti baay'ee mee wanna maalitti wal qabata beektaa koomentii kana jala yoo argite irratti. Haadha manaa kan caatutti wal qabata yeroo baay'ee banne koomentii kana dubbisee bakka walii gaafiin baay'ee wal fakkaatsi garee. Gaafiin baay'ee wal fakkaatee sirriidha. Yaa mee Shaasheen maqaan isaa kan dhugaa eenyuni eessa dhalatee eessa guddatee gisee takka walitti qaxam godheetiin nu himu. Shaasheen kun eenyu maqaan isaa kan dhugaa eessa dhalatee amma eessa jiraata waan kana waan jedhu raacha. Tole Shaasheen kun maqaan isaa kan dhugaa kan itti dhaladhe Oromiyaadha. Oromiyaa keessaa godina Arsii lixaa aanaa Siraaroo iddoo jedhamu dhaladhe. Maqaan kee kan dhugaa immoo Hajji Abdallaadha. Okay, Haji Abdallah. Maqaan kee kan dhugaa Haji Abdallaati.
مالف حاج شاشه سنجان دو Haaji Shaashii naan jennee. شاشه بتاع سنجان نسي Haaji Shaashii naan jennee shaashee maqaa YouTube kee chaanala kiyyaatti hajjiin ammoo maqaa kiyya. Kan dhugaati. Warra sigalee agaruu arite hajji shaashe walirratti haji shaashe dha macha. San yoo akkuma namni itti laalatee malee garuu akka ana ofii kiyyaa uumadda akkasii miti. Shaashee maqaa chaanala kiyyaatti hajjiin ammoo maqaa kiyya. Okay. Amma kara gaafii uummanni si dhiyeessitti achi deemna. Tokko faratti maal jedha gaafiin kenna hojii maatu fattaas hin jedhan. Hojii maatu fattaa hojiin tuffanne nama baay'ee hojii jaalatu tokko beekta. Dhugaa yoo sitti nama baay'ee hojii jaalatu namni akka kiyya hojii jaalatu hin jire jedhee inumaa yaadu. Mana warata ramma ganaa najju baay'ee. Naa maaliif jecha barbaade beektaa dhafi wanta laalurraa si galee namni illee waan laalurraa namni waan kana si dhiyeessuu danda'e. Ani garuu akkanuma ta'u silaalu akka namni achi keessatti mul'atanii fi namni ilmi namaa garagara si galee waan tokko irratti nama pirankii sirra hojjetan san pirankii baay'ee warratti hojjetanii sirratti hojjetan yeroo tokko si argeetiin hin jira kam dhugaa sin jedha piraankiin kun si galee tokko waanuma dhugaa qabateetiin hin dhufa wanni pirankii kun maratti silaale beektaa. Ommu kaanus tu mallaqa wayii dhabeera kan akkana si gaafateetiin turte piraankiin kun hin tarbe yoo matanaa isii galee achirratti baqa fayyaalummaan keessaa argeetiin hin jira sababa sanii raankee gaafii tokko sii qabuu danda'a. Innis shaasheen kun akkuma namni achirratti ilaalu san immoo shaasheen kun nama akkamiiti mee nama akkamiiti? Ani kun gaa ofii kiyyaa ofiisee jiru nama gaarii tokko. Laa kawai gas jar shaasheen kun nama akkamiiti ofii ibsi rakkoo takka qabu yaa namni ofii ibsu si galee namoota nama ibsa garuu ani iddirisii kanneen irraa of ibsi. Ani of ibsa jechuun wanni hojiilee namni yeroo baay'ee maaliif hojjannee jedhanii akkuma ati na gaafatte koomitii baay'ee na kaanii turani wanni hojii hojjanneef hojii jibbee osoo hin taane biyya kana aga dhufee hojjechaa ture sana booda ammoo haala biyya kana keessa wal qabatee hojii xiqqoon naaf ta'uu hin arganne sanumaa fi hojii ala ta'a malee hojii jibbeeti illee miti waan hojii kanuma malee hambalaati miti. Okay, ka hojii irratti na deebisee hin jirta. Shaashiin kun nama akkamiiti? Nama bareedaadha moo nama badaadha? Moo nama yaadu moo nama yaadu moo shaashiin kun nama akkamiiti? Shaasheen kun yoo dhugaa dubbanne jechuudha namni akka kiyyaa addunyaa kana irra hin jira jedhee yaadu maaliif? Dhugumaas hin jedha an ofii kiyyaa jechuudha ofii kiyyaa fi namni akka kiyyaa ofii anaaf jechuudha durallee dhalanne ammallee jiru ammoo illee dhalatuuf hin ta'u yaa kiyyatti. Ay, confidence ke kun naate trin jira. Itu mare dalatu. Enggak yang kita dalatu. Ega ada ovi. Enggak kiale dalatu. Ega. Malif me. Ega malif yo yete namni kami yutanan ati akinan jette ofi ke ofisi na jette mere. Ya. Wama fedhe istaanaan an of hin jibbaan of jaaladha kanaaf namni akiyyaa hin arannillee dhalatullee kana durallee kana booda dhalatuuf hin ta'uun isin jira kanaaf. Barnaa galee ta'in jira garuu shaashiin kun nama badaadha moo nama garaa nama laaf moo maali mee wanni ati dakkaamaa gunni hin maali? Dhugaa ani baay'ee nama garaa nama laafu garaan kee nama baay'ee tokko miskiin nama garaan jabaadhu. No. Kuni waan yaa garuu yeroo tokko dirqamallee jabaachuun beeta sababa saniitiin wantoota tokko raanseetiin. Hojii humnaa hin dalagu maa jettaa? Ati hojii natti barbaadu hojii humnaa yoo ta'an hojii akkamiiti mee? Anaan fakkeenyaaf biyya kana keessa irra baay'ee wanni jiru maal si fakkaatu hojii wanni jiru hojii ganama baatee galgala galtu kasaa dheeraa achi keessa dhaabbataa ooltee sanuu dalaydee osoo maallaqa gaarii argatte bareeda sa'a dheeraa dalaydee waan xiqqoo argatta kanaafiin jibbeetumaan ofirraa ta'a. Bakka ofirraa taa'u. Akkasii of cinquu irra taa'uma irra jira eesuma filadhe. Asitti nu garuu sa'aatii fi hojjenne beektaa? Sa'a kudha tokko kudha lama fa'a ganama faanii galgala kin rafuuf bichaa gallaacha. Okay, sun akkas ta'e isin sa'a sanillee hojjettan sa'a san hojjettanii waan bareeda argattan garuu biyya kanatti sa'aati sanii ol hojjettee sa'a 15 16 17 hojjettee wanni ati argattu waan kiraa mana biris hin dabalu.
yaa saniin immoo talaalan sii galee xiqqoo sii nama ulfaata garuu immoo jiraachuuf immoo hojjechuun dirqama jedheetanii yaada sii galee sun akkasuma ta'ee riskii rabbi waan dura ganama na riskii yoo ta'e illee yoo dalagaa illee dhaba jedheetuma ofirraa kun haga dalagaa dhiisi waggaa lama hin duune kun onuma jira garratti. Suni maa sirrii okay jaartiin inte mana arabaa daleedee galtee yeroo galtus maaf nyaata hin daleeneefati nyaata maaliif hin daleeneefi maaliif sin daleedii nyaata kanallee dalaguu illee beeku beekta mooy harkaa kana maal qabdamee nyaata keessa maal jechuu danda'a wanni godhuu beeku nyaata keessaa waan tokko qofa danda'a maal wanni an danda'u nyaata keessaa marquu nyaata ajaa'ibaa ta'e nyaata ajaa'ibaa waan nyaata jedhamu bakka hojjetee hin jirta jechuudha walii galatti hojjetee jiru. Awwanni danda'u nyaata keessaa gosa nyaata keessaa marqa qofa ajaa'ibattiin dalagaa sani waan san bira dabreen ammoo taa'eetuma isee gadha kaa jaartii diyaami maal godhadhee yaaki malee badii biraatiif miti. Yoo danda'e rakkoon dirqama qabu sii galee. Okay, sila hojii humnaa hin dalagu jettee yeroo caaltuun mana hojii deemtu ati maa nyaata daleene mana hin qulqulleessine hoccumaa fi miicine kuni hojii humnaatii miti. Gaafiin dhugamaa an garuu guyyaa tokko tokko numa dalagaa guyyaa dabree numa dalagaa guyyaa na dabbare guyyaa tokko tokko hin jiraa mire guyyaa na dabbare tokko ittiin eega malee guyyaa hundaa miti guyyaa hundaan eeguun guyyaa tokko tokko ni gargaara naannoo. Ya, jadi itu ya ada ilmu. Quran qaraate hagam qaraate. Quran alhamdulillah qara'e rabbi nama itti hojjetu nama godhu. Hage isa qaraate. Quran aga juz soddoma qara'e. Juz soddoma qaraate ta? Alhamdulillah. Alhamdulillah wallahi ya. Okay. Amma gaafi cimtu rasise dhufudi. Wala so sanin dura asdara chaafi jechemtu sedhufun me hiriyot hanke kan ugan jalatu hiriyota afurnahi diramo kabiyamo kaasimo yani kachi kesa youtuberot achi kesa sanu youtuberot achi kesa tokkoffa Saidi Saido nabila jiraafillee sun taane yeroo baay'ee saayibummaa yeroo baay'ee hojii qabna haga biyya kan dhufneerra yeroo baay'ee waliin turre yeroo dheeraa wal beekna hanga amma walumaan jirra. Okay, Saido. Ittaansi ammoo Abdii. Abdii. Ittaan sun ammoo Amina. Meeqa jedhan? Sadii afur sin jedhu. Afurii. Afuraffaan ammoo Jadiid. Okay, amma haa dubbiin as bira sii dhuftee eeggatu. Okay. Sa'iidoo fi Abdii keessa tokko dirqama filadhu. Akkam akka ta'u? Dirqama bakka nama tokko filadha. Sa'iidoo fi Abdii keessaa nama tokko dirqama. Ishii akkamii akka filattu sitti himu? Nama sadii karaa deemaa jirtan. Leenci tokko na kan isin jedha Sa'iidii fi Abdii keessaa inni kan taaf. Namichi tokko na kan jedha? Yaa Sa'iidii fi Abdii keessaa leenci na kan isin jedha. Leenca na kan isin jedha warra tokko fedhi isin jedha. Eenyu kun kan taaf. Ofuma kennaaf. Ofuma kan nuti dandeetta. Ofuma tokko kan dandeetta. Lama kan tokko dandeetta. Akkamichuun itti uree akkamii amma jarri isaan nama lama hiriyoota sirri jaaladhu. Isaan keessaa lamaan keessaa garuu tokko kan nu qabda. Tokko kan nu dirqama keetamu. Waa walii agalu qaba. Laa asirratti wanti walii galu hin jiru yaa shaashee. Yoo kenni lachanu qixa kenna malee yookaan yoo lachuun dhiisee ofii kennama malee tokko dhiisee tokko kennuu hin danda'u. Ofii hankeetii kennuu hin dandeettu. Ofii hankeetii of kennuu hin dandeettu. Isaan lamaan keessaa tokko kannita. Isaan lamaan qixa kennuu danda'a? Innaan tokkicha bichaa keessaa kennita. Kan ammoo nama marayyuu gaafa dheeraani beektaa martuu deebisaniitiin hin jira. Kan eenyuun Sa'iidoo Abdii keessaa dirqama tokko filadhu. Sa'iidi. Eenyuun kannita. Sa'iidi. Sa'iidiin kannita. Sa'iidiin leencaa kannita jira. Ummu kaana suufi ummu afraan keessaa tokko eenyu kannita.
Allah. Aku gaafii akkana gaafii gaafii. Dirqama kun. Gaafii maangii ulfaatu nu bootanii bira tateenaan tartiibata gaafii baay'ee jira. Ummu Afnaanii fi ummu eenyu kaanus keessaa ittisa? Eh. Eenyuun leencaa kennaa? Nama tokko dirqama filatta bakka. Anamma waasaa gaafadhu. Ayyee. Ummu Afnaanii fi ummu kaanus amma na bira hin jiranii viidiyoo kana laaluun jaraan oolu wagguu ilaalan isa yoona aaranu. Maaliif naaran gaafadheera jarayyuu jara lamaanuu gaafadheera. Jara lamaanuu waan gaafadheef hin aaran saniifuu kun dirqama waan ta'eef rakkoo takkayyuu hin qabu. Yalla. Ummu Afnaan kennaaf. Okay. Roozaa fi kulanii keessaa tokko dirqama fuudhee osoo jiran eenyuun fuuta. Yoo jaartii hin qabaatin. Ana caaltu illee walitti na buusin garuu yoo jaartii hin qabaatin. Silaa fuudhanii fuudha. Fuudhanii amma xiqqoo mala waan qabduuf daftee waan aartuuf roozaa filadha. Akka bakkame. Amalaan qabdii garuu xiqqoo na aartu. Roozaanoo. Isiin hin aartu. Saniifuu roozaa fuutachaa. Okay. Kiifiyaa fi kaamilaa keessaa tokko leencaa kan. Eenyu fee? Kiifiyaa fi kaamilaa keessaa. Kifaayaa fi kaamilaa keessaa. Kifaayaa fi kaamilaa keessaa maqama kana dabboon. Tokko leencaaf nu kan. Tokko leencaa. Abboo jara lachaa nuun kennu maaliif naan jedhe? Laayama kan dhita tokko kan dirqama. Sababa narraa baasi kan. In beeka sababa. Dura narraa fuudhi ka'e. Shaashi sababaan beekaa horsanii. Miti. Sababni zooroo nadhiisiidha waan ta'eef. La nadhiisii miti sababni ka biraati ka kophaati. Ishi sababa ishi. Kifaaya yoo jennu. Ishi. Amma isiin daa'ima garaa qabdi. Haraam. Ishi. Kaamilaat ammoo. Ganaa duubraa hin heerumne mucaan tun dhaltee ilmoo lafaan qabdu. Osoo jara lamaan keessa takkitti dhaltee jiraatte ilmoo lafaa qabaatte. Ta ilmoo qabdu san kenneefi taan hambisa maaliif tuun ganaa ilmoo qabdu waan ta'eef kanaafuu amma jara lachanuu kennuun garana nyaata. Akka godhu walii wallaan. Ati bara dirqama taatee amma ishii kifiyaan ilmoo hin qabdu yookaan daa'ima hin qabdu waan takkayyuu hin qabdu akkuma duraaniiti. Amma ammoo walitti galanii jiranii mire amma akkam goota. Amma erga waliin naa galanii. Kifaayaa yeroo ammaa kana ulfaan taateef daa'ima walii isii leencaa kennuurra kaamila waa kennu naa wayyaa. Jadiidii fi Sa'idii keessaa dirqama tokko filadhu. Jadiidiif Sa'id keessa. Sa'idii keessaa yaa. Tokko dirqama leencaa kan itaaf. Duras na gaafatti gaafii kanaa. Laa Sa'idii wajjii fi Jadiidii walitti sin gaafatan. Abdii fi Sa'id na gaafatti. Sa'idii fi Jadiid sin jedhama ammoo. Jadiid. Jadiid. Okay. Jaartan ta'e maaliif akka isin hiriyoota bira hin deemne kan gootuu fi. Jaartii akkasii hiriyoota bira hin deemne ani hin goone. Dhugaa dubbachuudhaaf isii yeroo hin qabdu. Sirriidha yaa. Hojii qabdi hojii deemti yeroo hojii sanii deebistu ammoo hin dadhabdii namni waan yeroo baay'ee hojii irra dabarsituuf dadhabdee yoo gara manaa deemtu boqonnaa biratti kanaaf hin deemne malee an dhoowweeti miti. Okay, as biratti wanni ani hin beekne tokko ka gaafii kanarratti beekootu jira beeta shaashiki. Innis maal jedha haati manaa hankee caaltuun amantii biraa irraa karaa amantii musliimaa dhufte? Kiristaana dhufte. Kanayyuu hin beeku siin galee. Bara argeetanii wanni kun akkam jedheetiin gaafadhee si galee. Isin kiristaana turte erga walitti dabalamtanii eegamta akkasii fi caaltuun? Amma erga walitti dabalamne waggaa lama guutu waggaa lama. Okay, wati si walitti dabalamtu isin musliima turte moo kiristaana turte? Kiristaana. Kiristaana turte. Erga si walitti dabalamte shahaadaa kan qabatte jecha? Shahaadaa qabattee guyyaa shahaadaan dirqama ka guyyaa nikaa goosiftu shahaadaa qabsiisuun daruuri. Yaa masalan dirqama maashaallah wallahi lazim karan numaaniyyuu jechaadha. Soosni qisifatee sibira hin taru. Wanni garuu atas biratti goote maali mee?
akkasiin karaa musliimatti dhuftu wanni ati taphatte maal miinaan taphatte maal taphatte miinaan taphadhe gaa namni tokko erga walitti dabalamee bultii ijaarrachuu barbaade yoo amantaa garaagaraa waan hordof taate namni kun dirqama erga waliin jireenya fuuldura waan barbaadu waan erga ta'e walii galaniituma gara amantaa tokko deebanii akkasii hojii jiraachuu irra bareedaa jedheeti. Okay, osoo caaltuun si dhiistee deemte ati yaada ati taatu hin hojjettu maal godhuu yaaddaa? Osoo caaltuun si dhiistee si biraa deemte taatu ati hin hojjettu kunoo maal taata? Sun dhugamaa carraa riskii nama rabboota harkaa kana durallee yeroo isii hin dhufne illee ani akkuma beekamu hojii hin qabu ture. Yeroo sanillee kun inuma jiraadhaan waan ta'an. Ati ima jiraattaa anallee waan siraalee sana tokko maali beeta? Riskii rabbitti harkaa qabaadha rabbiin bar maal jedhe beeta? Awwaala isin tattaafadhaa anillee isaan irratti isinii kannaa akkana moo kanaa miti ammalee bakkuma isin ciistanitti an fuudhee isinii kannan jenne rabbiin. Yoo isin na biraa guutte ayillee hin callisu hamma danda'e tokkoon inuma barbaada waan hojii naaf ta'uu arge seeree dalagadhee akkasuma jiraachisa. Rabbiin argu jiini kun ji'a maaliti shaashii kee ji'a ramadaanaati mi ji'a jimni ittiin fayyadamne ji'a jimni wanta akka iyyuu ittiin godhamne sigileeraan innaa gaafii kana seeraan adeemsisamu. Jaartii lammaffaa fuudhuu barbaadda osoo hin sobin. Osoo hin sobin moo? Yaa osoo eeguun rabbi si arga anaan itti fayyada. Jechuun jaartii lammaffaa akka itti fuudhu barbaadu yoo jaartiin danaa eeyyamte fuudhuu ni barbaada. Yoo isin si hayyamte fuudhuu ni barbaada jaartii? Eeyyama isiitiin yoo isin fuudhnaa jettee na eeyyamte ni fuudha yoo isin naan eeyyame nama fuudha. Yoo isin si hayyamte aga jaartii meeqa fuudhuu barbaada? Haga fuudhi shari'aa musliima haga fuudhi eeyyama. Ajaa'iba tola hojii maali duuba? Jechuun anamma laatamu waa beeki. Eeyyama isiiti yoo isin fuudhnaa jettee na eeyyamte haga fuudhi shari'aan musliimaa ni eeyyama waan ta'eef ni fuudha. Yoo ammoo isin hin ta'u shari'aan musliimaa akkamitti fayyadamsitta moo? Shari'aan musliimaa akkaataa akka inni hayyamu yoo wanni gahaa qabaate wanna jiraan bulchuu dandeettu gahaa yoo qabaate gahaa tanallee tanaan osoo as bal'atin tanallee osoo tana hin tarsiisin mallaqa gahaa bakka jarri itti jiraatu gahaa yoo qabaatte akkasii si hayyame dheetin yaadama akkana moo kana miti. Soor akkasuma garuu yaadni kee akkasii taan rabbi itti godhata. Garuu waan fuusi fakkaata fuulduratti jaartii tabira lammaffaa sadaffaa. Yoo jaartiin tana eeyyamti jedhee dabara. Caaltu wanti lolchisiin gaa. Eeyyama isiiti yoo. Eeyyama isiitiin yoo ta'e haga fuudhii ni barbaada. Yoo ammoo isin anoo qofaa wajjin jiraadhu yoo na jettee wanti godhan jiru. Jireenya kee keessatti maaltu si dhadhaayamaa akka keessa jirtu kanatti jijjiirama jettee yaaddamoo erga biyyaa baate osoo baay'oo baadhe jettee yaaddaa? Akka yaadu yaani jiruu biyya kanaarra osoo biyyuma taa'e jedhee yaada. Maaliif yoo jette biyya kana keessa yeroo baay'ee biyya kana keessa jira garuu faayidaa guddaallee hin argine garuu waa hundaafuu alhamdulillah fayyaa ni qabna waan biraallee godhamne jechuudha. Yaa sun sirrii wallaahi laazim garuu biyyuma ofii namaa hojjetaa jecha. Waa hundaafuu biyya ofii namni turii bara allaattii koo lafuma jedhama maqsu Oromoo tokko beekta. Sirrii wallaahi. Jaalalli siif maali? Jaalalli anaaf moo? Jaalalli siif maali yaa? Jaalalli jaalala. Rabbi biyyatti naayil jaalala jecha takka naayil jaalalli jecha siif wali yaa rabbi biyyatti wali garaa kiyya wallaa laziif naayil jaalal jecha takkaan jaalala ibsi jaalala tan akka ibsita fi jaalala kan akka ibsita. Jaalalli anaaf. Wallah lazim gara amma ila mana pakai san dhufte nokol bis jecha dadi jalle gade
Oh my god. Jaalalli anaaf. Yaa jaalalli maali? Jaalalli anaaf furtuu jireenyaati. Jaalalli siif jirtuu jireenyaati. Yaa wallaahi taatee madda gammachuuti. Yeroo irratti hin keetiin maal hojjetu sitti tola? Maal hojjeta yeroo irratti hin keetiin? Yeroo irratti kan keetii maal hojjetan jettee ani yeroo hundaa irratti irra jira garuu yeroo irratti kiyyaa kanatti ispoortii hojjechuu jaalladha. Saniif akkana xuuncaa kana akkana babbaastetiin saniif uffata waxaxxaramaa kana godhattee as keessaan baastee ijoollee sarara talakkaa namni akkas jedhasii galee. Saniifillee miti ati yeroo tokko injiraamire ispoortii kana baay'ee jaalladha yoo san hin taane ammoo mana puulii deemee taphachuu kana waan akkanaa kana ni jaalladha baay'ee. Okay. Oromiyaa keessa eessa jiraachuu feeta? Oromiyaa keessa fagaachuu illee barbaadu gannoo keenya jiraachuu fedha magaalaa Shashamannee. Okay. Yeroo baay'ee rabbiin maal kadhatame? Yeroo baay'ee wanni rabbiin kadhadhu. Duniyaa irratti illee jiruu bareeda jiraachuu yoo du'e illee rabbi akka jannata naaf kennu jaartii ta'e wajjin. Maashaallah. Wanti addunyaa kanarraa si aarsu maali? Wanti addunyaa kanarraa aarsu moo? Yaa. Wanti addunyaa kanarraa aarsu hiyyummaa. Hiyyummaa baay'ee jibba. Arla rabbii kiyyaati. Ishi. Wanti of dura malee of duuba hin deebine maa inni mee? Wanni of dura malee gara of dura deemaa gara of duuba hin deebu wanni sun. Deebi inus hin deebu of dura malee. Of dura malee of duuba hin deebu mi? Yaa. Yeroo. Yeroo illee akkasuma. Umrii. Garuu umrii seeyyuu. Umrii. Yaa. Umrii yeroo yaani tokko waluma qabata. Yaa waluma qabata barbaadde. Ati osoo dubartii meeqa fuutee sitti tola yaa afur na jetteetti hin jirta. Caaltuu dura dubartii meeqa waliin jiraattee jirta? Caaltuu dura dubartii kana dura biyyatti dubartii takka wajjin jiraannee biyya kanatti caaltuu dura jaalallee takkan qaban ture hin fuune garuu akkuma jaalalleetti wajjin jiraachaa turre sana booda caaltuu fuune. Okay. Dubartii yeroo awwaalaatiif eessatti dhungattee inni akkam ture simmeetiin sun? Seegalee fiiliingii sun akkam ture? Eessa dhungattee? Eessatti dhungattee haa? Dubartii yeroo awwaalaatiif eessatti dhungatte? Ani wallaahi hin beeku yaada doon yeroo awwaalaatiif bakka dhungatte hin beeku. Maa dubartii baay'ee dhungatte? Jechuun gaa yaada dhugaa bakka dhungatte bakkatti jechuun amma yaadachuu hin danda'u isaa kanatti. Wata yaadatu? Yeroo yaadadhetti koomentii si barreessa. Amma garuu yaadadha. Okay. Jaalalli waggaa meeqa si qabe? Jaalalli moo? Yaa, si waggaa meeqa si qabe? Ati jaalalli baay'ee illee na qabe illee hin beeku. Okay. Biyaansa goota waggaa meeqa si qabeetan hin jira jaalalli? Ka seeraan si qabe? Abba dhugaa dubbachuuf jaalalli sirriitti na qabe hin beeku akkanuma akka namni jaalalli na qabee akkas na godhee na boojjisee lafarra akkas na godhee na dhukkubsee maarra jedhu kana ani takkaa wanni kana godhu hin beeku. Yaa barsan bar dubartii dhukkubsaa roon akkasii seeraan dubartii dhukkubsee hin jaalasi galoon akkasii dhiirarra. Mee caaltuu akkamiin ibsitan? Caaltuun ibsimee akkamiin ibsitan caaltuu? Yaa. Dhugaa jecha isii jedhee waan isii jedhee isii ibsu inni waan hin qabu. Isii akka waa hundatti jedhee dhumma kala suuraa magalatti. Mee jaalala isiidhaa qabdu gisa takka ofiisiillee haa argitu bakka tana. Jaalala caaltuudhaa qabdu bakka tana nu ibsime. Anillee dhaggeeffadhaa isiillee haa dhaggeeffatu dha onnillee dhaggeeffatu. Akka itti ibsu ni gangaradhamu, ni utaalamu, ni fiigamu, ni kufamu akka yaani naa ibsu akka jedhee ibsu jaalala kan itti ibsu. Jaalala dhaggeeffatu ati caaltuu kiyyaa ani akkana ani ati akkanaaf ati akkana naa galatoomii akkana naa ibsime jedha akka caaltuu. Yaa haadha manaa.